تفضل. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوليان كينا كبجمو في جالتمو بيجرو لوكوتشا أرسي لوكوتشا جرا دچي أكنا بريدو دچي أماما دچي وهندي سي نما جمتشيس كلين أماما كلين فعلما كيس سنجر دول أكنا بريدو كارك تنقنا جنما آنان ونكسان آنان نسيون اللي ربي سنر رجالتو برا كبيا كنا كلين عبد أرجل سببان وثانا اللي ربي سنر رجالتو أبو أحمد محمد آدم أحمد وصونا مالك هرّا مالتو كرنا سكيد هرّا أكما سيادة مسجد كان عندنا يويادة جاوي ديفو كجرامو سنين درا وبليانتي وعلى مسنيف سوبر بعد آيوة نتقاف كان بوليسي سيدو في جنة كيسوا إسي يويادة تنجراتن إسي سنكونو إن شاء الله كنماتو رادوه والله نسي تعزير رجراني ورقورون بتمي جرا برجيسي آيو إنك تمو سرو أباس أسي مجمع سرو أباس كوي بيتان كنام كوبا أرسي أسي مونة سيج بها أرسي كنام ليت أرسي كوني ليت أرسي دي سن بها أرسي بها أرسي مونة سان كنو مونة سي كنما أسي رالوكو جرانا چو واني قرين أكنا مونة سي تناي چو أسي لا جدا بران أسقوري مي كم ديما كو تاسوينا سقالي أكنو واني تات آيو سنيفي تامو سيرو رئيبي توفيدا أما اللي بلتي تنا تا سيرو تا جولة غارة كزيرتولة وسو دلقا جرو إني كنا كبتيجو مسجد جاوي ديفو كجرا مدجرا شركة أنكسيجو غنابرة كان عندنا كركورو دي بلا مقالة فيديو توست نيتايا كبافي ديدا ما بيني أما كركورو كاله كم ترباته بيلا أما كنيني ديبين تكلي أي مجايون تكبرس كني توكو كم ديدا ميجاه إرجنوتي كم ديدا ميجاه سانكيسا tokkollee kuma shanutti erge akka jedha kuma saddeeti harka qalleeyyii takkaa kennine san keessa taanillee nama biraatti kennina dhimmi dhufneef kana jechuun har'a wanni asitti kenninee biraa deebine walii galatti meeqa kuma 80 kaashii kennine jechuudha. Kuma 72 ka qorqoorroo obboleettii nama kuma 80 amaanaa kuma 80 kenninee biraa deebine. 80 guutuu isi saddeeti qorqoorroon 72 walis 80 walis birri kuma 80 amaanaa eessarraa kaanee seeruu abbaasii kaanee kun aanaa leemuu fi bilbiluu boqqojjii dhufne jechuudha. Kanaan dura gaafa naafetti dhufne biyyituun maal fakkaatu jette gaafa sani akkana godhkoota ati duuba deebi kaameeraa barbaanne amma durallee akkana deebi yoo ka yaadattan taate gaazexeessaan kun lafa biraan beeku jechuun mala bakkuma tanatti nama kananta haasawa godhee waa baay'ee taphannee waliin haasofnee gallee akkana mul'atu rabbiin oofeetuma lafa sana nu deebise gaafsanillee dachiin tuni gaafsan amma akkanatti tolee jiidhee horiin akkana babbareedu sun gaafsan goggogee ka du'aa ka'e rabbiin dhaqqabee rahmata isaatiin ammallee rabbiin heerii bal'oo dachii arsii dachii oromoo dachii bal'oo tana keessatti riskii haa bal'isu kana fakkaatti gara fuulduraatti illee kana daran biyya bareedduu uumamaa tana keessa deemnee anama argu rabbi nu haa taasisu mee yaada biraa maal qabda amma booda sagantaan keessan maal eessadha ani ammoo gaafatamaa yaadni keessan dalagaa kana keessatti olii gad deemuu kana keessatti muuxannoo fi muuxannoo jennee sin gaafataa turre ammallee hangasii as mee maaltu sin mudate qilleensi kun akkam fakkaata wallaahi sanii as wanni nu mudate yoo jiraate baay'eedha dheengadda jechuun dheengadduma kana jechuun amma leeyyoonni gara hawwii guddinaa osoo deemaa jirru muuxannoo hedduun nu mudatte bishaan faa yeroo dhabnu jira halkan jechuun halkan afadhee wanni afadhee marxoo afadhee kootii ofirraa baasee afadhee ganama yoo hirribaa ka'u buutii mataa jalatti faa yeroo argu jira kuyyisa keessa yeroo rafnu jira guyyaarraa muuxannoon ta'e baay'eedha jechuudha guyyaa akka aduun baatee aduun dhiitu waa hedduun nu mudata kana fa'aa hin dhumatu kun inshaallahu ta'ala kanaan dura baatii mee gaafa si dudala dhaynee waan kana dubbanne tabira yaada biraa qabdan yaadni biraa yaadni nu qabnu dalagaan teessan ka tumsa obboleeyyan kennatiin Ahmad Bosona Baalee kun akkan argutti ahlal khayriin isaa tabiraan jiru dhalatama biyyaatti gara marattuu bahaadhiyatti
warri karaa dheeraa kana amaanaa itti kennee inni amaanaa bakkaan ga'u wajji namni biyyaa tumsaa jiru dhalatama miskiinuma biyya kanaa bahe. Kana deemi garane. Rakkatama biyya kanaa bahe. Gariin dalagaa tanarrattuu nama amanu. Waa baay'een nama hamataa, waa baay'een nama komataa. Waan kana keessatti mee muudannoon si muudate komiin bakka deemtutti fakkeenyaaf yeroo garii feesbuukii keetti irratti anillee yaada argu jira. Ergaa xiqqoo takkaaf fakkeenya ka'iitii dodola dhaqi jedhan. Haadha teennatu dhukkubsattee takkaa jira ka'ii dodola dhaqi jedhan. Waan namoota si deebisa ka. Mucayyoo takkatu warra Baaleeti. Roobee Baaleeti jechuun birrii 2,000 ergite. 2 ergite isiin qalbiin isii qulqullu hammeen nan qabdu. Birrii 2,000 ergite warra wanni kabiira shaayyatiisi. 2,000 jechuun 500 naan jettu harkatti rabbi jedhi amaanaa san fuudhi uummata booranaa san biraan naa gahi kaatti bira geettisan naan jettu 500 ammoo uummata sawweenaa san biraan naa gahi 500 ammoo uummata walloo biraan naa gahi naan jettu 500 uummata wallaggaa biraan naa gahi wallaggaa silaa yaati akkamitti baateennan beeyta jennaan maal waluma biraami viidiyoon keetu walitti aanaa naan jettu aansitee waa'ee wallagaalee dubbata walloo sanillee dubbata oromoon martuu naa walqixa adara amaanaa takka viidiyoo naa ergi Khadiijati isin erge jedhini naan jette Khadiijaa miti beekan jijjiire maqaa ammoo isin akka jette beeka ni akkamitti deemteennaan adaa isin eega paaspoora baafattee biyya Dubaay dhaqxe malee beektu wanni matti fakkaatti silaasii bata keessa galtanii asiin boorana koottoo birritan warra Baalee birritan ni sarbiisii gurfaa galte hoodaa jedhee jettu waraayi akkasitti naan danda'amu jadi akhirnya baru masa wena dibeli sanjesi amansi saya banyak kali lalu mudata garu are ni miti wallal alje wallal suni wallal amma gafi ma'ana marge ba ijra wallon waliso nugesi ka jedu fa ajra amma waliso yo ka baru iftani erga kanat jira waan gurgurta gartani amma kuma saddeettama amma ka waliso kuma kadufat ana magafi na darge gaafin an sigafachu barbadu kabirale gafile dhufa kana dhufa ka safatille amalle waan nan jet birrii 4 erga boqqollo komtaala tokko shamati zangaa jallee shamati fiddiisisi baabura geessi deessi daasisi ayyaa bira naa geessi hamtuu ittiin deebi ani miyoo baabura kaa namni dhiirtiin dhaquu mire maqaa quraanaan deema xiqqoo ishee kallee naan jedhani baabura amma wajjin dhaabachuu hin danda'u obboleessa keenyatti kennu lakkoofsi itti kennu natti kenninaan amma ka isatti himte inni dideenatti kolfannaan jedhee jetti yaa waggaa 16 anaa silaashee qaaman naan baabura kan dhaabatte ani waa takka waan baaburaan kenna malee sikkoo afur dabaltee mire kuma afur akkasitti dhaabatte jecha kuma jahaa godhee akkanaallee jira ima gargaarra jechuun hin barsiifna jechuun waan akkanaallee rakkoon akkanaan nu mudata. Bee gaafii fi yaadni uummataa baay'ee ati gabaabamatti walitti qabii cuunfi keessattuu sooshaal miidiyaa kana warri hordofu keessattuu ka Dr. Ahmad Bosona Baale dhalatama biyya kana ijoollee miskiina ilmaan miskiinatu waan kana walitti qabee yookaan tumsa godhee yookaan garanaa godhee masjidallee ijaaree yataamallee gargaaree ka dhukkubsatellee bira dhaabata warra keessaa yaada qabu ka galeefillee ta'u kan galaniifillee wanni ati gara fuulduraatti isaanii dhaamtu maal jira? Wanni ani galeef ummanni keenya irra guddaan isaa jechuun ummata gaariidha. Oromoon amala wanni ani keessa warra waa gargaaruun wanti dhaamu. Oromoon shaklii laaltu. Hamuuda warra uffadhee surree uffadhee taankii daalacha ta'ee areenni kii as ga'ee waan fedhe uffata keetii shaklii keessa hin laaltu. Arabni mazhara laaltu mazhara waan jedhamtu. Ati bifa kee garte arabni amma nama uffata gaade maashaallah nazii jettee sitti aman oromoo waan irraa waan dalagaateeti si madaan feetu qullaa deemi feetu daalacha ta'e waan feete ta'e ani ilmii beeka an sheeka yaa'ii waan feetu dubbadhu haga ati dalagaan si argitutti oromoon dalagaateetiin malee akka nama madaal argee jira abbaa feete dhaman dalagaan malee hojii si badaakan saba hundaa laalini amma araballee laal arabni maaliin madaalli nama madaalti uffata bifa qabeenyan si madaalti arabni amaarillee qabeenyan si madaalti oromoon qabeenya ni hojii teetiin si madaalti ati sheeka feete yoo taate aalima feete yoo taate yoo hojiin takbaariin argamin in jarjaru saba jarjaru ammoo oromoon qaayidarra
amma ganama facaasee galgala haama jedhu manni an daddafnee achirraa kaanii dhufnu maal amala ummata kennaa beeni atillee maa jarjartee ummata kiyyatu ummata jarjara waan dalage kan ammoo arguu barbaadu qabatamaan arguu barbaadu warri sheekotiillee warri waa alkhayri dalaydanillee geessinee osoo hin ta'in qabatamaan viidiyoo waraabaa itti ergaa argisiisa ummanni shaklii keessan hin laalu akka arabaatii miti areeda hin laalu ilmii hin laalu collummaa araba keessan hin laalu hojii keessan isin madaala dhaamsa kana dhaama kana kaanin ammoo ummata warra waan hijiraami waa waraabaa jira achumatti waa waraabaa jirra viidiyoo waraabaa jirra Isaaba qaba. Alaykum salaam dubbadha yoo xiqqaate nama miliyoona meeqa hin arga een maqaan keessa nama hima Maqaan kiyya maqaan kiyya Hussein Kadir jedha. Hussein Kadiri gosti yoo Gosti Ari'a. Ari'a 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 taphata kaasanii moo